guyyaan kun guyyaa seena qabeessa addaa sagantaa gabaabduu asitti eebba lamlam katamaa sababeeffachuudhaan as mana malaaxaa baawaree boharsaa afaan qoree cicir guduunfatti geggeeffamedha. Kanaaf kallattiin sirni nyaataa geggeeffamaa kan ture yommuu ta'u haala adda ta'eetiin asitti daawwataa jirtanii inni amma fuulleetti daawwataa jirtan kun eenyu akka ta'e isin wal barsiisuuf gaa daawwattoota eebba viidiyoo kana maqaan keessan eenyu isin jedhani? Katamaa Ayyalaa. Eeyyee obbo Katamaa Ayyalaa abbaa lamlamidha. Eebbifamtuu guyyaa har'aas ishee tana. Isheen garanaan daawwataa jirtan kunillee uffata diddiimaa uffattee kan jirtu haadha mana malaaxaa abbaa waree boharsaa afaan qoree ciccir guduunfoo yookaan hawshan bakkee amannaasri yuutuubii keenyaan deddeebitanii waa hedduu daawwattu yoo daawwattan ammoo sammuu hojiin dadhabees ni haaroomfattu. Kana booda deebinee sagantaa gaariidhaan wal agarra. Yeroo hedduu gaa qoosaan sammuu hojiin dadhabee haaroomsinee injifannootti aanuuf qopheessuun aadaa keenya waan ta'eef xiqqaate jettanii hin tuffatinaa. yuutuubii keenya daawwadhaan dhaamsa keenya kan kabajaaf kan ulfinaati. Eebba gaarii. Iyyan guyyaa har'aa ollaanis dhufanii eebba lamlam kana bifa kanaan simataa jiru. Gara manaatti seenaatiin warra dhufan keessaa tokko haadha Fu'aadoo. منامو والله يا باشا سجنتنا لازم حاسب ديني بس سنون عاملين ايه ناوي ناكل ايه ده اما نعم ارجع ده برفع تسيب بيها نكون ده سن نكون ده راجل ليك egaa artistii Toofiq Jamaal reefus waltajjiirratti daawwataa kan turtan ammas daawwachaa kan jirtan kuni eebba kana sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa reefu waltajjii sanarratti bal'inaan kan argitanii waltajjii irratti qindeessaa waltajjii ni qindeessaa ni wallisaa ni walaleessaa ni shubbisaa gara biraatiin Tofee promotion waltajjii garaagaraa iddoo takka teessanii argachuufis kunoo qophaa'isnee eegaa jira. Isheenii gara ollaa jirtus wallisuudha yeroo baay'ee isaan waahilaa waliin hojjetu. Kanaaf yuutuubii keenya daawwannaan waa hedduu hubattuu sammuu hojiin dadhabee haaroomfattu galatoomaa ulfaadha. Sirban sodaatuna. سلام عليكم. Ejjen daawwataatiin kan jirtan kuni eebba barattuu lamlamii matuma isheef sirbaa kan jirtudha. Kanaaf gaa waliin boharraa hotaan waliin boharaa sammuu hojiin dadhabees ni haaroomfattu. Kanaaf dhaamsa keenya kan guyyaa irraa yuutuubii kana subscribe godhuun Facebook irratti share like godhuuni sammuu hojiin dadhabee haaroomfachuudhaaf kan isin gargaaru taati. Hotaa waliin boharraa malaaxaa abbaa waree boharsaa afaan qoree ciccir guduunfoo yoo haa'u Shambakii Ahmad.